manni kun du'a afur keessattidha. Maashaallah hundi isaatu bolokkeettaanii kan ijaaramee jiru. Kaaree 250 irratti jechuudha. Kun akkanumatti bareedee kan ijaaramee jirudha. Maashaallah diizaayinii bareechisanii bishaan hin jira, qoxaariin hin jira. Kunoo bishaan as jira. Asii yoo barbaadan suuqa muratanii warra kushiinaa godhateera. As gara galchaniillee kushiinaa gara deebisan asiin suuqii godhachuun hin danda'amsa. Kutaa tokko, kutaa lama, kutaa sadi. Maashaallah baay'ee bareechisanii kutaa sadii. Kunillee kun egaa shaaworii keessaa qaba? Saalooni tokko gaadaa tokko shaaworii? Shaaworiin gandaa waan. Okay. Yoo namatu keessa jira. Kun akkana akka bareeda. Mana fincaanii ala irraan eessaan qaba asiin? Asiin. Duuba kanarraan qaba jechuudha. Shaaworii fi mana fincaanii ala irraan hin qaba. Garaa keessaan hin qaba. Yoo kun bakka kunoo gandaa yookaan bakka harkatti dhiqata ala irraallee hin qaba. Namarra feeraa miti? Okay, maashaallah saaloon inni guddaa. Korni isin kunoo kun mishaa miti? Maashaallah. Kunoo saalooniin akkana jira. Kun gaadaa hirribaatii keessa kanaan ka jiru. Shaaworiin illee asumaan keessuma kanaan jira. Gandaan hin jira. Wanni hunduu hin jira jechuudha maashaallah. Qulfii banatanii itti galanii rafuu malee kan fuune fuudhu malee. Rakkinni biraan jiru. Ahmad meeqa waamna waamsa? Saddeeti jedhanii waan abbaan jiru beeku. Waa abbaatti gurguratu gaafadhu ka wallaan irra jirallee waan ta'eef miliyoona 1,800 jedhanii gatii dhumaa gaafadhee isinii hima garuu.